Viidiyoo keenya irraatiin forex trading maal akka ta'e kan wal faana ilaallu ta'a. Egaa forex tradingiin jechi forex ijoo kun jechoota Ingiliffaa lama kan foreign fi exchange irraa kan dhufe yoo ta'u, forexiin kun gaa maallaqoota biyyoota garaagaraa lama yeroo nuti itti wal jijjiirraa kana gaggeessinuutu jijjiirraa sharafoota biyyoota alaa kanaatu forex jennee itti kan itti adda baasu jechuudha. Forex kana gamoo akkamitti dalagnaa hajoo yoo ilaallu ta'eef inni dura currency pairootaan nu kennamaa. Currency pairiin nuuf kennamanii fakkeenyaaf euro USD ta'uu danda'a, GBP USD ta'uu danda'a. Currencyota nu kennaman san yookaan buy godhuudhaan yookaan sell godhuudhaan kan profit itti argannu ta'a jechuudha. Usneetuma immoo buy sell goonatu hin taane dura chaartii keenya ni xiinxalla chaartii sanii erga gaggeessinee booda pricing keenya yeroo muraasa booda garam akka deemu erga anticipate goonee booda buy yookaan sell ka jawwataniitu inee bifa saniitiin profit yoo haraan tiyaan isaan ka deemu ta'e profit argannaa, faallaa keenyaatiin deemnaan immoo lose ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana ilaaluuf trading view keessa seennee yoo ilaallu ta'eef amma fakkeenyaaf pricing maal godhee asitti gaa xiinxalli hin jira. Xiinxaluuf fakkeenyaaf asitti immoo order blocking takka jirti miti. Bakka kana maal qabnaa? Asala liquidity qabnaa. Liquidity sell side liquidity kajoo takka jira. Sell side liquidity bakka kana jiru fudhatamee san booda maaltu ta'e bakka kana jirutti fair value gap jira. Maal godhe gaa pricing dhufee fair value gap kana keessa waan seenee jiruuf 50% fair value gap kana asirraa kaanee hanga asitti 50% kana irratti walakkaa isaa kana irratti yoonii fi pricing keenya ol deema jennee asitti tilmaamnee stop loss keenya silaa fi take profit immoo 1 2 3 yoo ka fudhannu taate pricing kun gaa bifa kanaatiin deemee dhufee asiitii fakkeenyaaf haala kanaan akkana deemaa deemaa dhufee kanatti kana dhufee pricing keenya keessa seenee higher low jecha asiin dhufee yoonii fi take profit keenya kaseenu ta'e bifa kanaatiin maal jennan jechuudha. Pricing san maal goone jechuudha buy marketii seennee jechuudha. Kanaaf pairii nu kenname san maal goona buy yookaan sell goona jechuudha. Yoo sell godhuu feene immoo fakkeenyaaf asitti buy goone jechuun xiinxala keenya akkasitti fakkeenyaaf asinni xiinxallaa akkuma reefu jennee bakka kana maaltu jira jennee swing high waan ta'eef bakka kana gubbatti maaltu jira buy side liquidity ni jira. Buy side liquidity keenya fudhatamuu isaa wanni beeknuun wiikii qofaan fudhatee keessatti cufee waan ta'eef fakkeenyaaf asii ka'ee nuti seelii maarketii kana seel kana booda gabbu'ee seel ta'a jennee yoo tilmaamnu ta'eef maal godhuu dandeenya? Seel positionii asirratti bannee take profitii keenya naannoo kana maaliif naannoo kana fair value gap waan jiruuf yookaan immoo 1 to 3 ratio fudhannee bifa kanaatiin trade execute godhuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kan kun egaa yoo pricing kun kana booda seel ta'a jennee yaadneedha jechuudha. Akkuma nuti yaadnee pricing kun asirraa ka'ee seeliitiin gad dhufee deema taanaan profitiin argannaa. Faallaa kana immoo bakka stop loss kaayee kana dhiisee cabsee break godhee ol dabru ta'eef pricing kun maal ta'uu danda'a? Magaalaa keessa nu baasaa jechuudha. Khasaaraa keessa nu naqee magaalaa keessa kan nu baasu ta'a jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf amma asirratti seel yoon kan hin jiru taate batanii kana niin tuqaa maal godha gaa? Ispiriidii waan qabuuf ispiriidiin duraa kun yeroo jalqabaatiif negatiivaa ni galchisiisa. Bifa kanaatiin kun heddummatee ganni deebi'a taanaan karaa poozitiivaa deemaati hanga asiitii take profitii kana tuqutti kan nuuf deemu ta'a jechuudha. Kanaaf tireedii gaafa fudhannu dura xiinxala mataa isaa keenyaa erga xiinxallee booda maal goona currency pairii fudhanne san garam deema kajoo adda baasuudha jechuudha. Baay'ee tasaa moo seelli ta'a kajoo adda baasuudha. San booda waan currency is bought waan is sold. Yeroo kana egaa currency takka gaafa nuti buy goonu alkalatiitiin isa kan sell goone jechuudha. Fakkeenyaaf amma euro fi USD pairii waliin jiru kana keessaati euroon buy godhe yoon kan hin ta'e kan hin godhuuf ta'e alkalatiin maal hin godhaa jira jechuudha. USD kana sell godhaatan jira jechuudha. Maaliif waliitiin faallaa jiru waan ta'eef inni jalqaba jiru kun maal jennaani base currency jennaa, isa kanaatiin immoo cost currency jennaani. Base currency kun buy ta'a jedhee strong ta'a jechuun alkalatiin USD sell ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti BTC USD dha. Currency kun BTC USD dha. Kun asii exchange chart irratti gubbaa kanatti arguu dandeessu. Asirratti maal jechaa jirra gaa? Bitcoin kun gabbu'aa jenneeti nuti anticipate goone jechuudha asitti. Maaliif gabbu'a jennee waan tilmaamneef alkalatiin eenyutu ol ka'aa jira jechuudha. USD'n
USD doolaarri strong ta'a jechuudha karaa biraa. Kanaaf asiin nuti biitkoinii seel goone jechuun seelsaa wanti USD'n keenya strong ta'a jechuudha. Faallaa kanaa immoo yoo dhufne immoo yuuroo USD irratti yuuroon kun strongidha jennee baay'ee goone jennaan alkallattiitiin USD'n wiikii fi seelii ta'a jechuudha. Kanaaf gaafa kaaransii takka binnu kaaransii isa kaan immoo maal goonaa jechuudha karaa biraa sooldi goonaa jechuudha. Kanaafuu gaa piroofitii yoo margannaa kajennu yoo ta'u taate piraayisiin nuti bakka kanatti fakkeenyaaf piraayisiin kun gad deema jennee anticipation uumne yoo kalaaltan ta'eef kun asitti agartanii piraayisii keenya asitti lafa nuti seel jennee akka nuti barbaannu sunitti asiin gad deebi'ee seelii kana keessa yookaan nu deemu ta'e piroofitii argachaa deemnaa jechuudha. Yommuu faallaa keenya ol ka deemu ta'e stop loss keenya tuqee nu magaalaa keessaa nu baasuu danda'a jechuudha. Kanaatiif piraayisiin kun egaa ka deemu akkamitti deema yoo kalaallu taateef deemaandii fi saappilaayi irratti hundaa'a jechuudha. Deemaandii jechuun fedhiidha. Fakkeenyaaf akkaataa xiinxalaa sirra gaggeessine kanaan piraayisiin saappilaayi irra zoonii irra jira jechuudha. Saappilaayi kan jennu fakkeenyaaf asiitii piraayisiin kun baayisaayid liikwidiitii akkuma jenne san fudhatee waan jiruuf piraayisiin erga baayisaayid liikwidiitii fudhatee dhufee seelsaayid liikwidiitii kana fudhata anticipation jiru waan qabnuuf bakka kanatti deemaandiin jiru deemaandii eenyuti jechuudha. Deemaandii gara seeliiti waan ta'eef as booda piraayisiin kun gad deema jenneeti anticipate goonaa jechuudha. Inni biraa traders profit from price movement gaafa piraayisiin move ta'utu profit arganna malee cal jenneetuma miti jechuudha. Profit arganna fakkeenyaaf amma piraayisiin kun gaafa asitti seeliin jedhee ergan seel jedhee utuu humaa takka deemuu baate wanta kan deemne taanaan sosochiin qabu taanaan asirratti wanni inni profitiin argamtu takka illee hin jirtu jechuudha. Kanaatiif profitii kan nuti argannu yoomidha gaafa piraayisiin muuvimentii agarsiisudha. Muuvimentii akkamii fakkeenyaaf nuti bakka kanarratti jala kanarratti maal jennee yoo dhufnee nuti asirratti ol deema jennee anticipation akka qabaannu taate piraayisiin kun akka nuti yaadnetti bakka kanarraa ka'ee ol inni deema taanaan profitii mee godhaa deemnaa. Faallaa kana immoo piraayisiin gaafa gubbaa san ga'u nuti gad deebi'a tilmaama jiru qabaannee piraayisiin akka nuti barbaanne sanitti yoo irraan gadee ka deemu ta'eef kallattiitiin wanta argachuu dandeenya jechuudha. Nuti profitii keenya kan nuti argannu yeroo sanadha jechuudha.